jecha namaa obsaan dabarsi, beela garaa kolfaan dabarsi, rakkoo jireenyaa taphaan dabarsi, yeroo fi sa'aatii qabdu hojii fi barnootaan dabarsi. Akka namaan ta'a osoo hin taane akka keen ta'aadhaaf hojjedhu, jireenya mataa keetii yeroo carraaqqattu akka nama waggaa 1000 lafa kanarra jiraataaruutti carraaqi. Rabbii kee yeroo yaadattu ammoo akka nama bor duniyaa kana keessaa deemaaruutti uumaa kee yaadadhu. Gowwaa gorsuu irra beekaa arrabsuu irra caala. Sababni isaa gowwaaf gorsi arrabsoodha, beekaaf immoo arrabsoon gorsa waan ta'eef. Bara sitti tolee gammaddees achi biran dabrin, bara sii gamte ammoo obsi, waan taatellee dhoksi, guyyaan akka seenaatti dubbattu hin dhufa waan ta'eef. Leenci humna cimaa qaba, garuu bar tokko rakkachuun isaa hin oolu. Inni garuu rakkinaaf jecha leencummaa isaa dagatee akka loonitti marga dheedee hin beeku. Atis namummaa